العالمين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكا غريبي أكا يتلوه لغنرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. درسانيس درسا غندة الجفور درسا غندين خدرسا راني كرانا جوه غندا شيمي غنيا خلنجي كانت النروفة فجزاه الله خيرا. ربي عامل كيف آمين ربي عامل كيف آمين ربي عامل كيف آمين. حسرت ديبي وان ديبي كاشني خبجا دورتون إسلام خيسا كبوان جورا حسرتي أكاتا دوري جلقوا شيء خيسا طالما خبجا كباتو دين إسلام خيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمني دورا لما قدسي دين رد نوجين أكبوا خنا لماني تيجيجن دين رد اسم قدسون جنة الدين أركتن ميشانم نيو ابتلف جنة الدين أركتني نوي ججودان وبوليتي تير رافدا نرجع إذني نمني زن إذني تي شريعة نخبجني شريعة إذن كبجة شريعة درجة إذن قوتة تنجناني خبجني قرآن خيست سورة له هدو جرا خيسا كسورة الرحمن سورة رحمن خيسا نمني خيري دلگه تلتو دلگه جنة خيست طلاقنا كناتي جراجي أكون فارونا نمني جنة خيست جزاء طلاقنا كناتي جرادا ربين جزان كيسان أكنا جئني دبتزون طلان سن إسن أما ما جدني كوتن دموسا نما إبادة لفه نرجع إذني هو دموسا نما إبادة لفه كبتي ثنا أكا كوتن قالوا مني تلا إسلام خيزت قالوا مني تلا إسلام خيزت أكنا تهو ها أكزما نمني تلا دين رب قدسه جزان إسا أكنا ججو قرآن خيزت تماس مسلمة ديرا تلا داجي فارو دبته ربين مسلمة ديرا تلا جيتي فارو دبته هريان ثاني إسان أگر تو هريان ثاني تين آسوا إساني رن ناقب دم فيا نادا أسيرت ديويته وننجو واه دوارتين إسلام خبجا إسلام خيسا كواتودا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قابدو صلاة شنني في الله جبي ساجي تام سرابودات مال جتة كوتا تام سبودات يجون تام سجبا نما جباتو yeroo jabduu keessa nu dhaame jechuu akka beektu obboleettii yeroo akkanaan fedha nama jabaatu eenyu kan isin dhaame sun akkan isin hin june dhageessanii namni jabaan isin dhaame sun eenyu nabi Muhammad yeroo jabduu keessa yeroo du'aa dhaamuun dhaamsa boodaati dhaamsa jabaadha wayita du'aa san isin dhaamuun dhaamsa jabaadha nama jabaadha isin dhaame inni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salata shanan jabeeysa haqa dhalaadhaa eegaadhaa asirratti deebi'ee cimina jabeenya dubartii islaama dubartiitii hima islaama keessatti jetta kunis tokko kana naa godha eeganaa deebi'ee akkasuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallama gaafatu Aishaan akki jette yaan idduu qomatiyyaatiifi lallal idduu qomatiyyaatiifi idduu beeyna sahrii wa nahrii asitti jechuu jala wanni jiru idduu qoma Aishaa irratti hirkateetti nabiin sallallahu alaihi wasallam gaafatu qoma Aishaa irratti hirkateetti nabiin gaafatu qomatiyya irratti hirkatee du'ee jechuu obboleettiin xiyya akka qabattuun barbaada na dhageessanii qoma eenyu irratti du'ee jee qoma eenyu irratti du'ee jee gizee du'uu deemu eenyu dhaameen jee damoosni nama rabbitti amalee jannata keessatti eenyuun jee asirratti hoggaan akkana isin eenyu diini duniyaa akhiratti isin kabaje kana ni kabajammoo kan nabiyyi dhaamsa isaatii fi qajeelfama keessatti isin kabaje kana ni jaalattammoo kan karaa nabii
jabeessuudhaaf ni jirtanii? Nabiyyi dhaamsa boodaa keessatti kabajaa keessan dhaame kabajaa nabii eeguudhaaf ni jirtanii? Allahu akbar. Nama rafe dhungateemi nama jiru dhungate nama hin dhaga'u dhungate akka ta'u qomatii yadaddu'ee dhaamsi nabiyyiin islaama pirezidaantiin shari'aa amantii tanaa geggeessaan amantii tanaa harka kiyya yadaddu'ee obboleettiin xiyya talafarra jirtu guutuun akka jettuun barbaada. Lallal almar'atu fil islam isxalaan islaminaa keessa kabajaa qabaaturra pirezidaantiin amantii tana geggeessu harka kiyya yadaddu'ee akka jettuun barbaada dhalaa hundarra. Nana keessanii? Mirga dubartiiti maqaa juunjiin ni dhiibdanii? Nama dhiibu ni qeebaltanii? Arraboota nabiyyiin isin bidhanni tuqama? Kabajaa nabiitiif ni dhaabbattanii? Sunnaa nabii ni tiisitanii? Diin nabii mana keessan ni naqitanii? Nabiyyi gaafa akkanaa naaf akkana ta'eef ni jedhanii jettanii? Allahu akbar. Allahu akbar. Diin nu kabaje ni kabanyaadha amma kanaa waniin isin irraa fedhu. Kumbee haasa'u ni kennu. Kanatti aanee waan jalaabiiba yoo ta'e immoo dhalaan kabajaa isiidha jannata keessatti maqsuuratun fil qiyaam faaya humni irra bu'in jechuu fedhu hiikaan isaa. Laalla bareedina isii keessaa ka qushaashinin tuqin hogguu jaan faaruu tana ni qeebaltan nun qeebaltan. Kitaabni rabbii kanatti isin baarsuu fedhe shillimaata kana ni fudhattanii. Gaafa jalaabiiba dubbatan hiikaan isaa meeshaa bareedduu ka qushaashni irra bu'in jechuu irraa fedhuudha. Nana keessanii? Meeshaa bareedduu ka qushaashni irra bu'in jechuudha hiikaan jalaabiiba jechuudha. Midhaan banaa bule ka qushaashni itti guuramee miti nuti dhalaan islaamaa midhaan banaa bule ka qushaashni itti guuramee miti midhaan billee bareedduu qabu ka ifiifis bareedaa ka kabajaas qabu almar'atu fil islaam zaata sii keessa kabajamtu kabajaan isii kabajaa jazaan isiidhaa kabajaa dhaamsa keessa kabajaa dhalaan haadha teenya obboleettii teenya intala teenya akkana beekamtii islaama keessatti dhageessanii dubartiin dhalaan islaama keessatti obboleettii teenya intala teenya haadha ambiyaati haadha ulamaati isinii tanaan baana qalbiin bira jirtaniimi diin jabeessuuf qophiidha eegana obboleeyyan kiyya warra isinin laffee ijoollee teenya jazaakumullaahu khayran galata gaarii isin yaa kafaluun isinin ja'a dhaamsa kiyyaa akkasumattiin dhaaba assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.